Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa tokkorraa nan dubbisa. Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaame tokko arge. Yommus bartoonni isaa barsiisaa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'e dhalate? Isatu yakke moo yookiis abbaa isaatii fi haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaa isaatiif haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'e dhalate malee. Hojii isa ana erge guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a. Yeroo namni tokko illee itti hojjechuun dandeenye halkan hin dhufa'oo. Biyya lafaa keessaa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati isaaniin jedhee Yesuus akkuma kana jedheen lafatti tufe. Hancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namichaatti dibe. Namichis dhaqee Shiloom bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhe. Shiloom jechuun isa argame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqate ija isaatiinis hargaa deebi'ee dhufe jedhe. Ija isaatiin maal godhaa deebi'ee dhufe? Maal jettan? Argaa deebi'ee dhufe. Mata dureen koo qajeelfama dhaga'idha. Qajeelfama fudhadhu. Yeroo badaa miidhamni keenya waan nutti mu Waaqayyoo kan waan Waaqayyoo karaa namaa nutti mu hojiirra oolchuu dadhabuudha. Warri qajeelfama fudhatanii macaafa qulqulluu kanarratti baay'ee fayyadamoodha. Warri qajeelfama hin fudhanne garuu baay'een isaanii miidhamoodha. Har'as kaleessas boris miidhamoodha. Warri qajeelfama fudhatan garuu guyyaatu halkan walakkaa isaanitti ta'ee barri isaanii isa dhumeetu halkantu deebi'ee guyyaataaf. Galgala deebi'ee ganamataaf. Warra qajeelfama fudhatan. Namichi kuni wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 11tti hanga 9tti yoo dubbistan namichi kuni dhalootuma isaatii jalqabeedha jaamaan. Jaamummaan guyyaatti dhufe miti. Utuu arguu deebi'ee ija dhabe miti. Haadhuma keessaa gaafa gadi ba'u namichi kun jaamaadhumatu gadi ba'e. Dhaloota isaatii jalqabee jaamaa ture jedha. Jaamaadhumatu gadi ba'e ifatti. Namoonni baay'een gaafa dhalannu garaa haadha keenya keessaa gaafa baanu ifatti gadi baanu. Inni garuu garaa keessaa dukkanuma qabatee gadi ba'e. Namicha kanaaf Yesuustu wal arge gaaf tokko. Namichi kun rakkina jaamummaatiin rakkachaa jira. Yesuus immoo warra akkasiitiif gara biyya lafaa bu'e. Warra akkasii gargaaruudhaaf hidhaa akkasii hiikuudhaaf gara biyya lafaatti gadi bu'e. Namicha kanaaf furmaata fiduu gaafa barbaadu Yesuus waan kaleessa hojjechuu danda'u hojjisiise. Namichi kun kaleessas fuula dhiqata. Qajeelfami Yesuus kennees fuula dhiqadhuudha. Yoo fuula dhiqannaa ta'e kaleessa hin dhiqataaf namichi kun. Maanni waan taaraan paaworii qaba humnoo qaba maaliif bagag godheen banne ijasa? Banami jennaan maaliif hin banamne? Yeroo badaa waan mormamuu hin dandeenye mormina nuyi maaliif jennee gaafa ofittu kanaaf fayyinni keenya guyyaa butata bara butata. Jiraachuudhaaf adeemuudhaaf akka namaatti deddeebi'uudhaaf Waaqayyo guyyaa nuuf fixeera garuu nutu guyyaa ofitti butata. Maaliif jenne waan Waaqayyo godhi nuun jedhe gochuu dadhabna. Yesuus paaworii qaba baruu danda'a. Maaliif qajeelfama kana fuula kee dhaqee dhiqadhu maaliif jedhe? Biyyoo lafaa kana dhoqqeessee gorora isaatti dibee dhoqqeessee ija isaatti dibee dhaqiitii dhiqadhu jedhe. Bishaanni namichi kun itti dhiqate saaraa miti. Biyyoonni dhoqqeessee fuudhee ija isaatti dibee saaraa miti. Irruma deemaa ture. Biyyichas irruma deemaa ture. Bishaanni kunis kaleessatti dhiqatamaa ture. Namichi kunis yeroo hundumaa fuula dhiqata. Ganama ka'ee fuula dhiqata. Irruma dhiqata. Maaliif kaleessan fayyide? Maanni narraa kun maaltu dhufe? Hojii Waaqayyoo yeroo hundumaa miraakiliidha. Namni dhaga'u hin gargaarama. Hin dhageessa yoo ta'e hin gargaaramta. Namichi kun fuula isaa dhaqee dhiqatee dhufe hin mormine. Maaliif hin jedhu? Dhaqee dhiqate. Jecha dhaga'ee sagalee dhaga'ee qajeelfama fudhateetu dhaqee dhiqate. Wanti guddaan dhoqqee miti. Wanti guddaan bishaan miti. Wanti guddaan dhiqachuu miti. Wanti guddaan qajeelfama fudhachuudha. Hollaa keessan qaba akka jedhaanii wanti guddaan jedhaanii waan itti amma ta'aa jirtu kana miti jedhi. Qajeelfama fudhachuudha. Qajeelfama fudhattee naani akkatti jiraachuu barbaaddu sanatti hin jiraattaa jedhi. Sagalee keessan ol kaasaa biin jedha. Gaaf
Gaafa dhaqee dhiqatu ija kaleessa qabu miti. Ija haaraa kennameef. Barqa ija kootu ifa argee. Ergaasii qaba ganama kana. Ija keetiin ifa argitee baata. Warra mantuu ameen jedhe. Ija keetiin ifa argitee baata. Gaafa laalu dukkana kaleessa keessa ture keessaa gara ifaatti bahe. Biqqedee ifa arge jechuudha. Dukkana keessaa gara ifaatti. Maanni gara ifaatti sabaasee namicha kanaa. Qajeelfama fudhachuudha. Waa'ee qajeelfamaan waan tokko sirriitti hima. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 1 keessumaa 3 kaatanii 4 si olaaltan 5 si olaaltan 6 si olaaltanii qajeelfama argitu. Elsaan namni Waaqayyoo dubartittiin abbaan manaa irraa duunaan hiriyaa abbaa manaa ishee kan ture Elsaa gaaffii gaafachuudhaatti abbaan manaa irraa duunaan natte miti liqiitu seerra jira. Abbaa liqiitu gamsiisee feennaan natte. Elsaa bira nattee akkeetti abbaan manaa koo waddeenyaa keedha wajjin tajaajilaa turtani wajjin raajaa turtani garuu liqii fuudhee anarratti liqii dhiisee du'eetti. Liqii fuudhuu isaa miti. Liqii fudhate utuun kaffaliin du'uusaati. Maallaa gootaa namichoo irra deddeebiin dhufee liqii isaa na gaafachaa jira. Isa dhumaa akeekkatanatti kenneetti. Maal sitti kenne akeekkateennaan kana booda carraan ani qabu yoon deebi'ee dhufu ijoollee ati qabduun fudhadha naan jedheetti. Ijoollee ishee fudhachuu kennuun hin barbaanne. Maal godhuetti? Falli maaliidhaa etti? Maal qabdati mana keessaa jedhee gaafate. Elsaan maal qabdaa jedhee gaafate. Gara manaatti ishee deebise. Dhadhaa ijarsaa cuggee keessa xinnoo tokkoon qabaa jetti. Akka gootu qajeelfama kenneef. Dhaqiitii gaanii duwwaa ollaa kee irraa ergifadhu walitti qabii jedheen. Balbala kee cufadhu. Jilbeenfadhuuti galateeffadhu. Amiin jettaati. Baran ergaansii qaba. Duwwaa kee irratti galataan dhaabatta. Dhaqiitii jilbeenfadhuuti galateeffadhu. Kanuma duwwaa kenneef. Kana booda qodichi guutaa gaafa qodichi guutee jedhu immoo dhattee abbaa liqiitiif liqii irraa kaffaltee isaaf immoo ijoollee keef wajjin teessee nyaattaa. Namni tokko akkasaa narraa kaffalameera. Karaa argamuu danda'uun akka gargaaramtu amanta. Karaa argamuu hin dandeenye isin gargaaramtaa jedha. Mereka keessa lufuudha karaa argamuu hin dandeenye isin gargaarama. Laala geeffadhu Waaqayyo nama gargaaru yoo barbaade safiin lafiitti taa'uu dhiisee isa dudduuba sana gargaara. Wayyaanuma uffatee caammaa uffatee Waaqayyo nu gidduutti mul'ata watte siif abjuudha. Danda'amu. Karaa Waaqayyo hojiirra jiru sitti argamuuf sitti mul'achu sokossaan Waaqayyo sitti mul'achuu qabu. Namni kadhatu dhaabatee si arguu yoo baate ati farguu qabda. Qajeelfamadha kan nama fayyisu malee qajeelfama hojii irratti hiikuudha malee kan nama fayyisu ta'anii harri guyyaa koo miti bor guyyaa kooti jedhanii eeggachuu miti. Dubartiin galtee qodaa barbaacha mandara keessa fiidde. Maal barbaaddi beektu qodaa duwwaa. Utuu qodaa duwwaa barbaadduutu mana namicha liqii irraa qabuudhaatti. Mana namicha liqii irraa qabu gaafarattu mana isaa keessa duwwaatu jira. Inni liqii ishee gaafata mana isaa keessa iyyuu qodaa duwwaatu jira. Duwwaan mana kee keessa jiru ko mana warra ati narra caalu jettuu keessa jira. Maqaa isaatu wal caala malee. Warra manaa eetti habeettennaan gaanii duwwaan qabdanii qabna sa'u. Guurrattee galte gaanii duwwaa. Erga gaanii duwwaa guurrattee galteetti cobsitee qajeelfama Elsaan kenneef raawwatte. Gaafa raawwattu gaanichi guutuudha. Hirraa dhattee liqii ishee baafattee isa gadafe immoo ijoollee ishee wajjin teessee nyaatte. Nagaama sirraa kaffalameetu itti fuftee jireenya jiraatta. Yaa warra as ilaaltanii achi ilaaltanii bitaan mirga ilaaltanii abdii fixxanii akka namichicha Alaazaar bishaan bukkee waggaa 38 ture. Namichi bishaan bukkee taa'u suni waa lama rakkatee bishaan bukkee ta'a. Himateera inni Yesuusitti maal jedhee himate beektu? Tokko firan dhabee jedhe. Lamaa jedhe humna dhabee. As kan na kaayede fira dhabuu koo fi humna dhabuu koodha jedhe. Warri kaanoo dhufanii fayyanii bahu ati akkamitti as ciista kanas na kaaye kanasitti umurii koo na ficiise
firaaf humna nabe warri humna qabanii tiratanii raafamuu bishaanichaa keessa galanii fayyanii sokkanii magaalaatti galanii warri fira qaban immoo firaan qabamanii keessa lixanii fayyee sokkee ana duwwaa godoo kana keessatti hafe egaa jedhe Yesuus amma qajeelfamaadha kunis amiin jettaa isa si baachaa ture waggaa 38 gateetti keerra buufadhu katamaa galee lafatti rakkachaa turte kana biyyatti rakkachaa turte kana lafatti acuucamaa turte kana baadhuuti magaalaa seene kotta ergaansii qabaate erga kee ol fuudhi qaamaal dachee irratti miidhamte sana baattee biyya irratti miidhamte sana baattee maqaa haaraa qabattee biyya sin madaalle keessa deemta nama hin qabneef Yesuus qofaasaa jira nama ofii isaa humna hin qabneef Yesuus qofaasaa jira namoonni as teessan kun baay'een keessanii rakkina lama qabdu baay'een keessan nama hin qabdani baay'een keessan humna hin qabdan warri humna hin qabne humna dhabdanii teessani utuu nama qabaattan hin kaatu warri nama hin qabne utuu humna qabaattan hin kaatu humna dhabdanii nama dhabdanii teessan waaqayyo warra akkasiitiif yeroo fideera eewu kan harkaa fuudhu ergaa kana elaa galtanii balbalumatti cufattee baateetu sitti jijjiirama qajeelfaman wasaanyi qajeelfaman of jala deebitee waraqata fuudhi ennaan fuutee waraqata kana kiisi kee gottee ennaan sanuma duroomin ganaa namichiiranii ati iddoo akkasitti dhalatte ati akkas turtee naan jedhuun eegataanaan dhagaa ta'e nafachuun iddoon jirutti ani waan ta'u amantiidhaan qayyarachuun qaba nagaaba gaafa namoonni cidha Galiilaa sanarratti argaman daadhiin waynii dhume karaatti cite daadhiin waynii waan isaan qopheeffatantu karaatti dhume keessummaan immoo seenaa jira Maariyaamii fi Yesuus haadhaaf ilma ta'anii wal bukkee taa'u utuma Yesuus keessummoota dhufan gidduu taa'ee jiruutu qodaa isaanii keessa waan isaan qaban dhume hinnaaniitu haadha Yesuusitti fiigan Maariyaamitti maal nu gargaartaa maal nu gargaarchifta abbaa mucaa kee kana maal nu gargaarchifta naan aawu xuruudha garuu mee nan gaafadha qajeelfamicha kan kennu Maariyaamii utuu hin taane Yesuusiidha amiin amiin mee nan gaafadha gaafa isheen gaafattu yeroo kootu hin geenye ture hojii koo keessa hin galin keessa fiiddanii hin galinaa isin hojii waaqayyoo keessa fiiddanii hin galinaa isin hin hubatamne taanaani dhaggeeffadhaa suutadhaati yeroo kootu hin geenye keessan seeniin hojii koo keessa haadha ifate gaafa yeroo hin ga'u akka qajeelfama kennu kagootani qodaa duwwaa sana baay'isaa ammayyuu amma dabalaa isa kan Elsaatiif bishaan lagaa guuraa itti naqaa itti naqnaan buddusaati akka aadaa Yihuudootaatti immoo namni cidha geggeessu abbaan cidhaa osoo hin taane aadaa cidhaatti nama cimaatu qammasee dabarsa cimaadha yoo ta'e daadhiin cimaadha laafaadha yoo ta'e laafaadha ilaalee dabarsa ilaaltuu cidhaa sanatti geessanii daadhii buddisanii qammasee ilaaleetu maaliif akkas nu gootu isa cimaa booddee fiddanii inni tofii keetti qopheeffatte salphaadha inni Yesuus si qopheesse garuu cimaadha maaliif booddee fiddanii inni kunoo cimaadha keessummoota keenya warra dura ta'aniif waan hin taane maaliif buuftanii sa Yesuus qayyareedha bishaan fuudhee daadhiitti qayyare damma keessan buufne jiisaa keessan buufne koomtoo keessan buufne guddina Yesuus warri barbaadan Yesuus naa guddisu annimma tokko hin qabu waaqayyo waan hundumtuu danda'ama kan jettu ani darbeera diyaal tokko waaqayyo maaltu danda'ama waan hunduma danda'ama ilaali akka silatti birzii gochuutti aadaan Yihuudootaa damma bishaanitti naqaniitu yeroo turtii kennaniifiitu birzii ta'a Yesuus garuu amma qodaa duwwaadhaa fi bishaan duwwaa itti naqsiise waan biraan dubbanne isuma buddusaa'edha humna isaa laalaa qajeelfama isaa laalaa nuyi qulqulloota dhiiga inetaa shaniin qulqullaa'edha kana booda namni nu qayyaruu hin danda'u dhiigaan miicanne nuyi dhiiga inetaa shan tokko siniin buus dafqaan dhiiga nuu buus fayyineerra amiin jedhama dafqaan dhiiga nuu dhangalaase Yesuus namoonni baay'een dhiiga tokko nuu buuse Yesuus dhiiga tokko nuu hin buufne dhiiga shan nuu buuse dhiiga dafqaan dhangalaase jalqabatu hin qabamin nuu buuse isaan fayyine nagaama lammaffaa dhiiga garafamuutiin hirreebame dhiiga nuu buuse sadaffaa hin waraaname eeboodhaan waraaname
arfaffaa bismaaraan waraaname shanaffaa gonfoo qoraattii mataa isaarratti kaaneennan gonfoon qoraattii waraanee dhiisse shannuu buuse. Nuyi waan barbaanne gochuu dandeenya. Yesuus ilma Waaqayyootti amanneerra waan ta'eef jireenya bara baraa bukkee darbanii waan isaan barbaachisu hin argatu. Argachuufis immoo jiru. Nuyi dhiigaan miiccanne amiin jedha. Warri dhukkubni isin keessa taa'u warri gola jireenya keessanii rakkinaaf dhaaltuu gootanii kana booda hin jiru. Yesuusin miicamtaniittu. Warri Yesuusin of keessaa qabanii alaa waan haaraa akkasii ofitti galchuu hin danda'an. Yesuusin qabda waan ta'eef gaafa dhufu qaqqabatee si ilaala. Maaf jennaan guutuu waan ta'eef hin deemu. Yesuus si keessa jira taana wanti si keessa taa'u tokko iyyuu jiru. Been jedhii ol fuudhi sagalee kee. Isa booda qajeelfama Elsaan kenne isinitti. Lafa waldaa isaaniitti waaqeffatantu isaaniitti dhiphate. Raajota turani. Warrumanni qajeelfama kennuuf kuni raajota. Raajota walitti dacheetu lafa waldaatti waaqeffannutu nurkatti dhiphate. Maal goonaa jedhan. Nutti dhiphate maal goonaa jedhan. Mari'atan ofii isaaniitiin. Kottaa nama Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo irra jiru harrabni isaa kan dibame tokkotu jira. Sabira dhanna hin gaafannaadha. Isaanuma keessaa hangafni raajotaa yeroo sanaa isa. Maal goonaa lafa nutti dhiphate naani laga buunee maamuu dhaabaa murreetu mana bal'ifannaa hin ijaarrannaa. Dhaqaa. Dhaqaa duwwaa miti gaa nu duukaa qottoo. Rakkina isaaniitti dhufu beeku. Gaafa dhaqanii qottoon qarrisaa ergisadha mandararraa ergifatan. Kan mandaraati. Akkuma isaan dhaabaa muruu jalqabanitti qarri qottoo ergisaa mandararraa fudhatan sun bishaan keessa badde. Wayyoo kaa. Silaa qottichi qottoo ergisaati. Maal goonaa? Maal jennee gara qeetti deebinaa? Eessaan keessa gadi buufte sirrii isaa qabattee taa'e. Elsaan eessaan keessa gadi buufte. Hamma har'aatti saayinsiin muka sibiilli ol baase tokko iyyuu hin jiru. Sibiilli gaafa bishaan keessa badu hirra ta'a miti. Keessa gad darba. Sirrii isaa natti agarsiisi. Muka cabsee keessa gadi buuse. Fudhadhu kotti ergaansii qaba. Hin amantaa? Gaaratti ilaalteetu dachaasiita. Hin amantaa? Mandara keessatti saalfatamteetu kabajamtee argamta.